sagantaan keenya gaa akka milkaa'uuf nagaan jalqabamee nagahaan akka xumuramuuf ebba abbootii gadaatiin tokko jennee kan jalqabnu ta'a. Abbootiin gadaa ebbaaf qophooftan kabaja guddaan gara waltajjiitti akka dhuftan isin gaafanna. Isin immoo harkaan nuuf gaggeessaa. Ine bimnaanuu folcha. Ine bimnaanuu folcha. Ija qalbii irraa nu hambisaa. Waaqni kan halkan nagaan bulle guyyaa nagaan nu haa oolchu. Amaan gargar nu haa oolchu. Biyyi keenya biyya nagaa haa ta'u. Waltajjiin kun waltajjii milkii haa ta'u. Aksiyooniin kun aksiyoonii waan guddaa ummata keenyaaf faayidaa guddaa buusu nu haa ta'u. Wal bira oolchee nu haa bulchu. Nu jennee rabbaa jedhu. Nu jennee waaqni gadaa jedhu. Nu jennee waaqni halangee haa jedhu. Bakka nu wallaallee waaqayyo nu caalaa beekaa rabbitti nu haa guutu. Gadaa rooba biitti quufaaf gabbina. Nuuf folcha. Nuuf folcha. Hayyee waaqa jechuun an hundaa lafa jechuun an hundaa waaqa saglan booranaa waaqa sagaltamaan garbaa waaqa torban baarintummaa waaqa ciicoo gurraatti waaqa bokkuu gurraacha garaa garbaa limoo garaa taliilaa tokkicha maqaa ibbaa waaqayyo. Nagaan nu bulchite nagaan nu oolchi. Gaafii sababii nu oolchi. Biyya keenya nagaa nu godhe. Oromoo tokko nu godhe. Biyya keenya dhibee bara deemu jalaa nu baase. Kunoo har'a waliif aksiyoona waliif eebbisuu dhufne aksiyoonni kun an ummata keenya tajaajilu nu haa ta'u. An biyya keenya misoomsu nu haa ta'u. Akkanumatti warri aksiyoona durataa waan kun sammuu biyyaa nu ta'anii aksiyoona kana warra nu guddisan nu haa ta'u. Guddatee biyyaa haa ta'u. Saba keenya haa ta'u. Waliigaltee nu haa kennu. Warri abbootiin qabeenyaa kunoo aksiyoona kana guddisuudhaaf mana keessanii dhuftanii qe'ee nagaatti nu galaa. Qe'ee fayyaa waa mara waan isin yaaddan mara rabbi isin haa guutu. Gadaan roobaa nagaa biitti quufa gabbina. Nuuf folcha. Hayyee waaqa jechuun kan hundaa lafa jechuun kan hundaa waaqa sagaltama gabraa waaqa saglan booranaa torban barreentummaa lafa gurraattii magraa waaqayyo. Miillama bobbaafanne miidhabra bobbaafanne tiksee xinxira godhidda dallaa duugooti malkaafi tiksa godhi waaqayyo mootummaa afaan ummataa beeksisi. Ummata afaan mootummaa beeksisi mootummaa afaan ummataa beeksisi yaa rabbi waliigaltee nuu kenni waliigalii nuu toli yaa waaqayyo kunoo dhaabbanni kun dhaabbata biyya keenya guddisu rabbi taasisi dhaabbata biyya keenya ijaaru rabbi taasisi mana nagaatii baani mana nagaatiitti galchi waltajjii kana waltajjii milkii taasisi waaqayyo waltajjii kana waltajjii milkii taasisi akka nu jenne rabbi haa jedhu akka nu jenne rabbi haa jedhu gadaan rooba biitti quufaa gabbina. Nani ebbisana offolcha. Nani ebbisana offolcha. Hayyee waaq gurraacha garaa garbaa leemmoo garaa taliilaa tokkicha maqaan ibbaa waaqa jechuun kan hundaa lafa jechuun kan hundaa waaqa qaama shaniin nu uumte yaa rabbi waaqa shanan gadaa Oromoo waaqa jahaan jiillee waaqa torban oboo waaqa jahaan bachoo waaqa sadeen tuulamaa waaqa shanan maccaa. يا رب نو أواد يا رب نو أواد يا رب نو أواد يا رب والتجي خننو ملكيس يا رب والتجي خننو ملكيس والتجي كن أمتا في ولين جنون ولين نوها إجارو ولين نوها قدسو أمان إسنت ديمو kan isin danku haa danqamu nurra haa qabamu biyya teenya nagaa nuu haa goo maatii keenya nagaa nuu haa goo beekaan keenya haa beeku wallaalaan keenya haa beeku guddaan nuu haa guddatu xinnaan nuu haa guddatu guddaa qabnu wajjin nuu haa bulchu amaa nurraa haa qabu nagaa. Nani bisana ufalcha. Waaqayyo kan nagaan nu oolche nagaan nu haa bulchu. Dogoggora nu haa oolchu. Ragora nu haa oolchu. Biyya keenya biyya nagaa haa godhu. Waaqayyo jaalala nu haa kennu. Tokkummaa nu haa kennu. Waliigaltee nu haa kennu. Waliigalee nu haa tolu. Xiqqaan nu haa guddatu. Guddaan nu haa bulu. Beekan nu haa beeku. Wallaalirreen karaatti goreeto nu haa beeku. Rabbi kan dabe rabbi haa sirreessu. Tolaan nutti haa dhufu. Hamaan nurraa fagaatu. Egaa kunoo waldaan kun
waldaa waliin waldaa guddatee biyya ijaaru rabbi haa taasisu. Kan mul'atu rabbi haa taasisu. Kan biyyaaf ta'u rabbi haa taasisu. Kan saba isaatiif ta'u rabbi haa taasisu. Hooggantoonni irree waa jiran hunduu warri aksiyoonaa kun irree kan guddatanii biyya irratti mul'atan rabbi haa taasisu. Waaqayyo kunoo har'a eebbaaf dhufne eebbi keenya irree eebba milkii eebba nagaa isiniif haa ta'u. Marii nagaa nuuf haa ta'u. Gadaan rooba biitti kuufaa gabbina. Eebbita waaqa lafaa. Eebbita waaqa lafaa taatu. Eebbita waaqa lafaa taatu. Eebbita waaqa kan lafaa taatu. Birattuu fidanoo gosaa kan biyyaa taatu. Abbootii gadaa guddifnee galateeffannaa jiraadhaa umurii dheeradhaa fayyaa ta'a jennuun meeroo tokko. Kabajamtoota abbootii gadaa, kabajamtoota abbootii aksiyoonaa waldaa aksiyoona fayyaa waliif, kabajamtoota hundeessitoota waldaa aksiyoonaa fayyaa waliif, kabajamtoota miseensota boordii, kabajamtoota hojjettoota bulchiinsaa waldaa aksiyoonaa fayyaa waliif, kabajamtoota keessummaa kabajaa guyyaarraa argamtan hundi keessan. Hundumaan dura baga yaa'ii waliigalaa waldaa aksiyoona fayyaa waliif isa lammaffaatti nagaan dhuftan baga geessanis. Guyyaa har'aa fuuldura keessan dhaabbadhee boordii waldaa aksiyoona fayyaa waliif bakka bu'uun haasaa taasisuuf carraa argachuu koof gammachuu guddaatu natti dhaga'ama. Guyyaan kun akka waldaa aksiyoona fayyaa waliifitti guyyaa seenaa qabeessa waggoota arfan darban keessatti abdiin eegaa turredha. Guyyaa har'a egaa guyyaa seenaa geenyee dhaabbanni keessan waldaan aksiyoona fayyaa adeemsa hundeeffama dhaabbataa yerootti xumuree fi murtoo keessaniin gara fuulduraatti tarkaanfachiisuudhaaf guyyaa baay'ee barbaachisaadha. Hunda dursa yaa'ii waliigalaa akkanaa yoo eegne isin waamuu dhabuu keenyaaf maqaa koo fi maqaa miseensota boordiitiin dhiifama guddaa isin gaafachuun barbaada. Rakkoolee raagaa abbootii aksiyoonaa dameewwan baankilee afuriitiin guutummaa biyyattiitti gurguramaa turan walitti qabuu fi qindeessuun yeroo waan fudhateefi akkasumas akkuma isinuu beektan rakkoolee siyaasaa yeroo garaagaraatti biyyattii mudatee fi hanga ammaallee daanqaa garaagaraa ta'aa kan jiru dhibee koronaatiin wal qabatee yaa'ii yeroo isaa eegnee gochuu akka afne isin beeksisuun barbaada. Waggoota darbaniif miseensota boordii fayyaa waliif bakka keessan buunee tajaajilaa kan turre ani Dr. Sisee Lammaa Camadaa, Dr. Sanbataa Guuttataa, Dr. Geetaachoo Jireenyaa, Dr. Dirribaa Waaqjiraa, Obbo Damee Jimaa, Dr. Lammeessaa Kumarraa fi Dr. Hirphasaa Gaaromsaati. Guyyaa har'aa kana Dr. Sanbataa fi Guuttataa fi Dr. Lammeessaa Kumarraa carraa hojii fi barnootaaf biyya keessa hin jiraatiin malee kabajaaf jaalala isiniif qaban isiniif amaniiru. Egaa kabajamtoota abbootii aksiyoonaa keenya waldaan keessan waldaan aksiyoona fayyaa waliif akka seera daldala biyya Itoophiyaatti caamsaa 12/2016 akka lakkoofsa Awurooppaatti namoota 20 hundaa'e. Kaayyoon hundeeffama waldaa kanaa inni guddaan rakkoo tajaajilaa fi dhiyeessii fayyaa walii wal qabataniif furmaata barbaaduudha. Gama biraatiin carraa hojii uumuudhas. Har'a dhaabbanni keessan qorannoo gadi fageenyaa erga gaggeessee booda dameewwan fayyaa 5 irratti hojjechuu akka qabu adda baafanneerra. Isaanis damee fichisiisaa fi raabsaa qorichaa, damee fichisiisaa fi raabsaa meeshaalee wal'aansa fayyaa, akkasumas tajaajila wal'aansa fayyaa, kolleejjii saayinsii fayyaa fi qorannoo laaboraatoorii fi diyaagnostikiidha. Waggoota 5 darban dameewwan 5 kanneen hojiitti galchuudhaaf bu'aa bayii baay'ee keessa darbineerra. Muuxannoolee gurguddoos itti horanneerra. Guyyaa har'aa rakkoolee turanis dandamannee dhaabbanni keessan yeroo hamaa keessa qaxxaamuree har'a luka lamaan ofirra dhaabbatee isin simachuu danda'eera. Daldalli hojii fayyaa akka daldaloota kaanitti kan hin hojjetamnee fi salphaa kan taane isiniif ibsuun barbaada. Jechuunis daldalli tajaajila fayyaa qulqullina qabuu fi bu'aa qabeessa ta'e tokko bira ga'uuf waggaa dheeraa fi muuxannoo jabaa kan barbaadudha. Kunis akkuma muka wayinii firii buusuudhaaf waggaa dheeraa fudhatuyyuu malee gaafa bilchaatu fi bu'aan isaas mi'aan isaas nama gammachiisa. Kanaaf abbootiin aksiyoonaa keenyaa fi boordiin waldaa
kanatti har'a dhuftan ergaan ani qabu bu'aa dhaabbata kanaa ijaan arguuf obsaa fi xiiqiin hojjechuu akka isinirra jiraatu amsa koo dabarfachuu barbaada. Dhuma irratti sadarkaa dhaabbanni keessan irra ga'e isin beeksisuuf abbootiin aksiyoonaa 13,000 ol horachuu dandeenyeerraa kaapitaala miliyoona 100 ol walitti qabuu dandeenyeerraa dameewwan waldaa aksiyoona fayyaa waliif amma hojii irra jiran damee qorannoo laaboraatoorii, damee fichisiisaa fi raabsaa meeshaalee wal'aansa fayyaa, damee fichisiisaa fi raabsaa qorichaati. Dabalataanis qabeenya dhaabbataa fi adeemsa hojii hedduu Finfinnee dabalatee magaalaa Oromiyaa garaagaraa irratti horanneerra. Waldaa aksiyoona fayyaa waliif dhaabbata uummataa ta'uusaa yeroo adda addaatti dirqama hawaasummaa ba'uun mirkaneesseera. Uummanni keenya yeroo naannoo Sumaalee irraa buqqa'ee mooraa Harar, mooraa Hammarreessaa fi Dirree Dawaa kaampii qeeraa qubatee yeroo jirutti ogeessota fayyaa qoricha meeshaalee garaagaraa qabachuun yeroo garaagaraatti deeggarsa tajaajila fayyaa kennaa turreerra. Yeroo uummanni keenya naannoo Hammarreessaatti dhufanii naannaa Finfinnee qubatanis immoo deeggarsa fayyaa gooneerra. Dabalataanis yeroo uummanni keenya naannoo Beeshaangul irraa buqqa'anii godina Wallagga Lixaa iddoo adda addaa qubatanitti deeggarsa fayyaa fi wantoota adda addaa gargaaraa turuun keenya ni beekama. Kanumaan abbootiin aksiyoonaa keenya sagantaa yaa'ii waliigalaa keenya kabajaan kanan bane ta'uu sagantaalee afan hunda irratti immoo hirmaannaa ho'aan akka nu wajjiniin turtan kabajaan isin gaafachuun fedha. Horaa bulaa dheebanaa galatooma. ሁላችሁም እንኳን ደህና መጣችሁ. Welcome to Waliif Healthcare Share Company Annual General Meeting. Kabajamtoota abbootii aksiyoonaa, kabajamtoota hundeessitoota, kabajamtoota boordii waldaa aksiyoona fayyaa waliif, kabajamtoota maanejimentii fi hojjettoota waldaa aksiyoona fayyaa waliif, kabajamtoota keessummoota kabajaa asitti argamtan, baga yaa'ii waliigalaa lammaffaa waldaa aksiyoona fayyaa waliif irratti nagaan dhuftan anaa dhufu isiniin jenna. Kabajamtoota hundeessitoota waldaa aksiyoona fayyaa waliif waggaa 5 dura dhaabbata kana hundeessuu isaarraa kaasee akkan hoogganu natti amantanii imaanaa amma naga'u waan natti kennitaniif galata guddaan isiniif qaba. Na carroomsitanii galatoomaa. Dhaabbanni lafa duwwaatti waliin dhaabne kunoo har'a gargaarsa boordii fi keessaniin har'a ija godhatee mul'ateera. Deeggarsa waggaa jaan darbe gootan hundaaf galatoomaan jedha. Kabajamtoota abbootii aksiyoonaa waldaa aksiyoona fayyaa waliif maallaqa keessan baasuun kaayyoo dhaabbata kanaa deeggaruun abjuu keenya waan dhugoomsitaniif galatoomaan isiniin jedha. Waliif akka dhaabbataatti maqaa waliif jedhamu qabatee kan hundaa'e bara 2006 waldaa qusannoof liqii waliif jedhamudha. Dhaabbanni kun kan hundaa'e namoota 28 yoo ta'u namoota yuunivarsiitii garaagaraa irraa eebbifamaniini. Baay'inni miseensota kanaa dargaggootaa fi eebbifamtoota haaraa waan turaniif maallaqa guddaa gumaachuun dhaabbata qusannoof liqii kana waggaa 2 bara 2006 haga 2008tti hojii jalqabsiisuun hin danda'amne. Buusiin ji'a qarshii 50 yoo ta'u kanumas seeraan buusuun ulfaataa waan tureef dhaabbanni mana kireeffatee hojjetaa qacaruun mindaa kaffaluu hin danda'u ture. Turtii waggaa 2 booda bara 2008 namoota 28 kanaaf waamichi dhiyaatee dhaabbata waliif baas jedhamu dhaabuu akka qabnu bu'aa qabeessummaa isaarrattii fi akkamiin akka dhaabuu dandeenyu irratti marii erga geggeessanii booda dhaabbata waliif baas akka dhaabnu murtoodhumaarra geenye. Haa ta'u malee ammas dhaabbata kana hundeessuuf baasii barbaachisu guutuuf rakkoo waan tureef miseensonni 20 argaman ji'a ji'aan qarshii 500 kiisii isaanii keessaa baasuun mindaa nama 2 fi kiraa manaa akka kaffalamu murtaa'e. Murtoodhuma kanarraa ka'uun hojii geggeessaa fi itti aanaa hojii geggeessaa qacaruun mannis kireeffame. Namoonni yeroo sanatti akka hojii geggeessaa fi itti aanaa hojii geggeessaatti bakka bu'an obbo Ayyaanaa Haayilee hojii geggeessaa waliif baas dhaabbataan. Dr. Jinanus Galataa ammoo itti aanaa hojii geggeessaa yeroo yookiin bartaayimii ta'uun akka hojjetan murtaa'e. Buusiin miseensaa ji'a ja'aan qarshii 500 buusee mindaa fi kiraa manaa
kanfaluu ji'a lama caala itti hin fufne. Haa ta'u malee obbo Ayyaanaa Hayilee fi obbo Jinanus Galataa waliif baas hundeessuu bukkeetti dhaabbata qusannoof liqii waliif waggaa lamaaf hojiitti otoo hin galin ture akka hojiitti galuu fi miseensonni 28 turanis ji'a lamaan booda gara 300tti akka ol guddatanii fi galiin galmee fi buusiin ja'a akka dabalu gochuu irratti hojii guddaan hojjetameera. Kanarraa kan ka'e hojjettoonni lamaan mindaa isaanii qusannoof liqii waliif irraa waan of danda'aniif buusiin miseensota ji'a lamaan booda dhaabbateera. Adeemsa dhaabbilee waliif kana qofaan hin dhaabbanne namoonni muraasni waldaa qusannoof liqii hundeessan yeroo yeroon wal arguun yaada daldalaa irratti ni mari'atu turani. Gosoota daldalaa garagaraas heeruun yaada wal jijjiiruun ittuma fufe. Dhumarratti miseensonni waldaa qusannoof liqii gara 300tti dhiyaatan waamuun mari'achiisuun barbaachisaa akka ta'e irratti walii galamee namoota kanaaf waamichi ta'ee marii bal'aan geggeeffamuu danda'eera. Hirmaattonni guyyaa sana hirmaatan baay'een isaanii namoota baay'ee baratanii fi dargaggoota waan ta'aniif yaada daldala duraan miseensonni muraasni mari'ataa ture caalatti kan cimsanii fi ogummaa daldala sanaaf barbaachisullee kan qabanidha. Baay'een hirmaattota barsiisota, injiinaroota, ogeessota fayyaa, ogeessota daldalaa kan turanidha. Ogeessonni kunniin yaada duraan ture cimsuun dhaabbanni daldala fayyaa, ijaarsaa fi barnoota gama rakkoo dinagdee fi tajaajila furuu fi carraa hojii uumuu keessatti ga'ee guddaa akka taphatuu fi uummanni keenya ammoo gabaa kana keessa akka hin jirree fi muuxannoo qabaniin dhaabbileen kun yoo dhaabbatan bu'aa guddaa buusuu akka danda'an marii guyyaa tokkoof taa'ame irratti bal'inaan kaasaniiru. Yaada duraan turee fi yaada hirmaattotaa giddugala godhachuun waldaan qusannoof liqii waliif baas PLCtti dabaluun waldaan aksiyoona fayyaa barnootaa fi ijaarsaa akka hundaa'u sagalee tokkoon murtaa'e. Yeroo muraasa booda dhaabbanni waliif baas PLC gara aksiyoonaatti ol guddachuun waldaa aksiyoona geejjibaa waliif baas ta'eera. Dabalataanis yaada miseensota muraasa biraa ka'e irratti hundaa'uun waldaan aksiyoona agiroo industirii waliif jedhamu akka hundaa'uu qabu irratti walii galameera. Murtoowwan kanarraa ka'uun waldaan qusannoof liqii waliif dabaluun dhaabbileen 5 akka waldaa aksiyoonaatti bara 2008 hundaa'uu danda'aniiru. Isaanis waldaa qusannoof liqii waliif Saving and Credit Cooperative Society, waldaa aksiyoona fayyaa waliif Healthcare Share Company, waldaa aksiyoona barnootaa waliif Education Share Company, waldaa aksiyoona ijaarsaa waliif Construction Share Company, waldaa aksiyoona geejjibaa waliif Transport Share Company, waldaa aksiyoona Agro Industry waliif Agro Industry Share Company ta'anii dhaabbanni ja'a hundaa'an. Akkaataan hundeeffama dhaabbilee kanaa namoota muraasaan hundeessuun sanaan booda aksiyoona gurguruun abbootii aksiyoona haaraa dabalanna kan jedhu irratti erga walii galameeti. Kanumarraa ka'uun dhaabbileen hundaa'uu kan qaban ogeessota ogummaa sana damee sanaa qaban giddugala godhachuuni. Kana jechuun waldaan aksiyoona fayyaa hundeessitoota baay'inaan ogeessota fayyaa akkasumas waldaan aksiyoona barnootaa baay'inaan barsiisotaan waldaan aksiyoona ijaarsaa baay'inaan injiinarootaan akka hundaa'uu qabu itti walii galameeti. Hundeeffama dhaabbilee kanaan walqabatee marii guddaan turee fi murtoo cimaa kan ture dhimma maanajimentii dhimma hooggantootaati. Kun immoo kan xiyyeeffate eenyutu abbummaadhaan dhaabbilee kana hundeeffamarraa kaasee gara fuulduraatti tarkaanfachiisa kan jedhudha. Kanarratti marii guddaan erga godhame booda akkaataa muuxannoo qabanii fi barnootaa fi fedhii qabaniin hojii gaggeessaa olaanaa fi itti aanaa hojii gaggeessaa olaanaan hundeessitoota keessaa akka muudaman ta'eera. Akkuma seeraatti dhaabbata aksiyoonaa hundeessuuf jiraachuu kan qaban keessaa hundeessaa, boordii, hojii gaggeessaa fi itti aanaa hojii gaggeessaadha. Kanumaan walqabatee yeroo jalqabaatiif sadarkaa olaanaatti dhaabbileewwan kana hundeessuu jalqabee gara fuulduraatti tarkaanfachiisuun ni hoogganu jedhamanii warri ramadaman akkaataa armaan gadiitiin tarreeffamaniiru. Waldaa liqiif qusannaa waliif obbo Ayyaanaa Hayilee akka gaggeessan, waldaa aksiyoona barnootaa waliif obbo Gololchaa Baallii hojii gaggeessaa olaanaa, itti aanaa hojii gaggeessaa obbo Eliyaas Bantii, walitti qabaa boordii obbo Dachaasaa Abdiisaa ta'anii ramadamaniiru. Waldaa aksiyoona ijaarsaa waliif obbo Dachaasaa Abdiisaa hojii gaggeessaa olaanaa, itti aanaan obbo Shimallis Jijoo Guutamaa, walitti qabaa boordii obbo Injiinar Raggaasaa Dalasaa ta'anii muudamaniiru. Waldaa aksiyoona fayyaa waliif hojii gaggeessaa olaanaa obbo Warqinaa Guddisaa, itti aanaa obbo Kaananus Galataa, walitti qabaa boordii Dr. Hirphasaa Gaaromsaa ta'anii muudamaniiru. Waldaa aksiyoona geejjibaa waliif hojii gaggeessaa olaanaa obbo Jinanus Galataa, itti aanaan obbo Nagaa Tasfaayee, walitti qabaa boordiin obbo Tolasaa Ejjataa ta'anii muudamaniiru. Waldaa aksiyoona agiroo industirii waliif
hojii gaggeessaa olaanaa obbo Shimallis Jijoo, itti aanaan obbo Obsaa Warqinaa, walitti qabaa boordii obbo Jinanus Galataa ta'anii muudamaniiru. Waldaan Aksiyoona Fayyaa waliif qaama seerummaa isaa eeggatee erga hundaa'e kunoo waggaa 5 guuteera. Mul'anni keenya bara 2030tti baha Afrikaa keessatti dhiyeessii tajaajila fayyaa qindaa'aa bu'a qabeessaa fi si'ataa ta'e dhaabuudha. Ergamni keenya maamiltoota kabajamoo keenyaaf gatii madaalawaa fi of eeggannoo fi eegumsa olaanaa waliin tajaajilawwan fayyaa waliigalaa dhiyeessuun hojjettoota kaka'umsaa fi ga'umsa qabaa qaban akkasumas teeknooloojii ammayyaa fayyadamuun bu'aa abbootii aksiyoonaa ol guddisuuf kutannoon ni hojjenna jedha. Galmi keenya ummata keenyaaf tajaajilawwan fayyaa qulqullina qaban dhiyeessuun duutii fi rakkoon fayyaa akka hir'atu gochuudha. Namoota naannoo keenya keessa jiraniif carraa hojii uumuudha. Abbootii aksiyoonaa keenyaaf hojii tajaajila fayyaa garaagaraa irratti galii argamsiisuudha. Kaayyoon keenya inni guddaan kaayyoo waliigalaa piroojeektii kanaa tajaajilawwan fayyaa bifa ammayyaa ta'een akka jiraatu gochuu fi gatii madaalawaa ta'ee fi tajaajilawwan qulqullina qaban hawaasichaaf dhiyeessuudha. Indastiriiwwan qorichaa, hojii qorichaa fi meeshaalee yaala fayyaa fichisiisuu fi raabsuudha. Ogeessota fayyaa ga'umsa qaban leenjisuu fi qaawwa humna namaa guutuu biyyattii keessatti gumaacha gochuudha. Waggaa 5 dura waldaan kun hojjetaa tokkollee hin qabu. Baajata tokkollee hin qabu. Biiroo waajjira mataasaallee hin qabu. Garuu dookumentii hundeeffamaatii ittiin bulmaataa qofa qaba ture. Dhaabbata waraqaa irra jiru kana lubbuu itti horuuf aarsaa kaffaluun dirqama. Mul'anni lafa qabachuu qaba. Kaayyoon dhaabbatichaas adda ba'e karaa saayinsaawaa ta'eenis ni katabame. Hayyoonni mul'aticha irratti hirmaatani. Kaayyoo gabaabaa fi dheeraa gargar ba'ee ammas yaada malee maallaqni garuu hin jiru. Kaayyoo guddaan rakkoo fayyaa uummata keenyaa furuudha. Rakkoo dinagdeeti, rakkoo hojii dhabdummaati, rakkoon lakkaa'ame. Uummanni keenya qoricha gahaa argachaa hin jiru. Wal'aansa fayyaa gahaa argachaa hin jiru. Humna nama baratee fayyaa irratti ga'aa ta'e hin qabu. Giddugala laaboraatoorii ga'aa ta'e hin qabu. Qorannoon adda ba'e. Hayyoonni rakkoo lakkaa'an. Mataa of jaanjessan, sammuun dhiphate, olis ilaalan gadi maallaqni hin jiru. Barachuun garuu maaliifi yaadni akkamitti maallaqatti shallagamuu hin danda'u gadi taa'anii yaada bilcheessuun dirqama ture. Waan dhabne barree garuu maal qabnaan gaaffii hayyoota biraa ka'e. Maal qabnaatti gaafa deebinu kan dhabnerra kan qabnutu caala. Ummata guddaa qabna, lafa guddaa qabna, humna nama baratee qabna, gabaa guddaa qabna, qabeenya uumamaa qabna. Hunduu keenya jennee hamleen keenya al tokkotti ol kaka'e. Barri kun bara 2008 bara namni akka argee fi lafa argetti walitti qabamuu hin dandeenye. As deebinee ammoo eda aangoo hin qabnu jennee xiqqoo duubatti as deebine. Garuu isaan hin hafne qabsaa'uu murteeffanne. Qabsoon qabsoo dinagdeeti. Namni hunduu hojii isaa gallakkisuu qaba. Tarsiimoo garaagaraa baasuun dirqama. Aangoo dhabnus qabeenya qabnu sagalee keenya gadi qabannee fayyadamnaan murtoo ta'e. Aksiyoona gurguruu jalqabne. Dargaggoota waan turreef namni nu amanu hin turre. Magaalaarra oliif gadi deemnee walga'ii teessifne. Omtuu hin jiru. Rakkoon isaa dhaabbata hojii hin jalqabne aksiyoona hin bitnuun deebii uummataati. Hojii jalqabuufis maallaqni hin jiru. Giingoon deebitee idduma duraatti. Kaapitaalli dhaabbanni kun ittiin dhaabbate qarshii miliyoona 4 ture. Dhaabbanni hojii jalqabuuf tokko arfaffaa miliyoona 1 walitti qabuun dirqama. Kanaaf ni joorre aksiyoona bitaa haasaan afaan nu gogde. Miliyoona 1 guutuun giingoo cabsanii deemuun garuu dirqama. Injifannoon inni jalqabaa waggaa tokkotti miliyoona 1 guuttannee gammanne. Maallaqa kana sochoosuuf galmee daldalaa raawwachuun dirqama. Galmee daldalaa raawwachuuf ammoo mana kireeffachuun dirqama biraati. Manni kiraa eessaa haa dhufu? Hojii keenya gallakkifne waan ol kaawwanne fixanne duubatti deebi'uun hin taatu. Qabsoodha. Waliif dirree qabsooti yoo jennu nama baay'eef hin galu. Faarmaasist Roobsan Biraanuu jedhama. Mana nuuf kireesse. Dhaabbanni keenya caamsaa 2009 galmee daldalaa isaa raawwate. Qarshii miliyoona 1 sochoosuu dandeenye. Amma dhaabbata taanee waajjira qabna. Biiroo kaaree 8 fi hojjetaa 1 qabna. Amma feasibility study geggeessuun dirqama istiraateejii waggaa 5 kanfallee hojjisiifne. Amma rakkoon biraa dhalachuu jalqabe. Dhaabbata dhaabuuf baasii xixiqqoo ba'uun jalqabde. Maallaqa namaati. Hojiin hin jalqabamne. Eenyu hirribaa rafu? Imaanaa uummataa. Karoora waggaa 5 baafannee baajatni isaa biliyoona 9. Waltajjii qopheessinee eenyu waltajjii nuuf haa geggeessu?
kaan 100 kaan 50 nuun jedha. Gaazexeessituu Zinnaash Olaanii jedhamti waltajjii tola nuuf geggeessite. Karoorri waggaa 5 kun rakkoo qorichaa hanga warshaatti dhaabuu, kolleejjii fayyaa dippiloomaa hanga PhD'tti ni leenjifna, giddugala laaboraatoorii gurguddaa ni banna, buufata wal'aansa fayyaa kiliinikaa gurguddaa hanga hospitaalaatti ni banna, meeshaalee wal'aansa fayyaa raabsaa hanga warshaatti ni banna kan jedhu qabannee gadi baane. Kana qabannee yoo gadi baanu gaaffii dhiyaate maal hojjettuun waan kana maal hojjettuun gaaffii ta'e waan kana hunda jenne maal qabduun miiliyoona tokko namni afaan qabatee nu biraa deemuu jalqabe. Kaan ni abjoottu jedhe, kaan immoo yaadni keessan baay'ee gaariidha, baay'ee guddaadha jedhee achi nurraa deemee nutti kolfuu jalqabe. Kaan immoo wanti Oromoo jalqaba malee dhuma hin qabdu. Dhaabbanni kun suniyyuu kaaniyyuu hin kufe, maallaqa amma kana otoo qabanii inni hin kufe jechuun dhaabbileen kufan nutti lakkaa'uun garaa qulqulluun nu gorsuun hin dhama'inaa jechuun nu gorsaa turaniiru. Abdii nama kutachiisa, lafatu namatti naanna'a, nama guba waa'ee keenya. Namni aksoona kana bitu dhaabbata hojii keessa jiru ta'uu akka qabu mirkaneeffanne. Faarmaasii waliif damee isa jalqabaa lidataatti banuuf kireeffanne, kiraa manaa kaffalle, paartishinii meeshaa hunda guutnee gaafa as deebinu maallaqni nu hafe qoricha bituu hin danda'u. Maqaan nu badde giingoo lamaffaa keessa jirra. Obbo Yoosef Dheeressaa jedhamu raabsaa mana qorichaa Rooboot Adaamaa qoricha duubee nuuf kennani. Xiqqoodha. Obbo Nasiibuu Tarfaasaa raabsaa qorichaa Keetoraan itti nuu dabalani. Nuti koosmootiksii keenya guuttannee bitanne. Itti aanee hojjetaa qacarre. Biiroon keenya kiiloo 5 waliigaltee raawwannee bakka hojii lidataa deemi yoo jennuun dhaabbanni konkolaataa hin qabu jedhamne. Konkolaataan hin jirus jira jechuuf rakkisaa ta'e malumaan ofirraa geggeessine. Miidiyaa waamnee mana qorichaa waliif dameessa tokkoffaa Finfinnee keessatti banne jennee OBN'n labsine. Miidiyaatti baanee dhaabbata beeksisuuf maallaqa guddaa hin qabnu. Makoobilii miidiyaa inda event jedhama. Obbo Taamiraat Addaamuu beeksisa keenya OBN'tti nuuf geessanii duubeen akka nuuf beeksisan godhe. Artistiin keenya kabajamaan Haacaaluu Hundeessaa hin dhufe, nu qorate, deebi'ee dhufe. Dhaabbanni kun dhaabbata Oromoo ta'uusaa mirkaneeffadheera. Isiniifan beeksisa jedhe. Nuuf beeksise. Maqaan waldaa aksoona fayyaa waliif al tokkotti ol ka'e. Addunyaan barte. Haceen beeksisaa gaafa dhumaa akkas nuun jedhe. Amaariffaan. Qoy ichi የመጨረሻ ናት በደንብ ቅረሳት jedhee achiin booda Oromoon fayyaa haa bulu fayyaa ta'a jedhee Oromoo fayyaa hawwee nu biraa deeme. Amma namni aksoona bituu jalqabeera. Maallaqa hora argachuu jalqabne. Miidiyaan irratti aksoona bitaa dhaadheessine. Kaayyoo keenya ibsaa hojii humna guutuun sochoofne. Mana qorichaa tokko hanga 6tti banne. Kolleejjii Naqamtee, Jimmaa, Gimbii bakka 3 waggaa tokko hin guutiin miiliyoona hedduutti baafnee binne. Raabsaa qorichaa banne. Raabsaa meeshaalee wal'aansa fayyaa banne. Ispeeshaalitii kilinika banne. Fichiisaa meeshaalee wal'aansa fayyaa taane. Wantoota 5 karoorfanne. Qoricha meeshaalee wal'aansa fayyaa, fichiisaa meeshaalee wal'aansa fayyaa, giddugala suphaa meeshaalee wal'aansa fayyaa, warshaa oomisha wal'aansa fayyaa, kolleejjii saayinsii fayyaa, giddugala qorannoo laaboraatoorii, buufata wal'aansa fayyaa hunda tuqnee laalle. Kaayyoon keenya abjuu akka hin taane mirkaneeffanne. Warri dhiisaa jedhanii nu gorsaa turan hin dhiisinaa nun jechuu jalqaban. Har'a konkolaataa baay'ees horanneerra. Ogeessotni baay'een muuxannoo dhaabbata kanarraa fudhatanii dhaabbata mataa isaanii dhaabaniiru. Har'a gabaa biyya keessaa miti gabaa addunyaa keessa gallee hojjechaa jirra. Har'a dhaabbanni keenya muummee gurguddaa bifa gaariin qindaa'e qabna. Muummee raabsaa meeshaalee wal'aansa fayyaa waliif, muummee raabsaa qorichaa waliif, muummee fichiisisaa meeshaalee wal'aansa fayyaa waliif, muummee giddugala qorannoo laaboraatoorii waliif, muummee faayinaansii, muummee bulchiinsa humna namaa, muummee bittaa fi bulchiinsa qabeenyaa, muummee ICT fi hordoffii hojii qabna. Adeemsa mana hojii akka hin sochoonitti gadi dhaabneerra. Galata hojjetoota waldaa aksoona fayyaaf haa tolu. Waliif kufe hin kufa jedhanii warri kufaatii keenya eeganiif hawwan buranuun dhugaa oolan abjuu sirrii isa kana. Waldaalee waliif amma jiran miti wanti maqaa waliif jedhamuun dhaabbatu tokkoyyuu kana booda hin kufu. Hojjettoonni waldaa aksoona fayyaa waliif kaayyoo dhaabbata keenyaa kaayyoo keessan godhattanii xiiqii keenya xiiqeffattanii dhaabbata abjuu jedhame gara dhugaatti fiddanii galanni keessan guddaadha. Egaa har'as bakka garaa keenyaa hin geenye akka geenyu garuu akka kaleessaa afaan nu gogaa hin haasofnu. Onnee guutuudhaan
xiiqiidhaan galma dhaabbata kanaa of fuulduratti ilaalaa karaa saayinsaawwaa ta'een hojjechaa deemna. Waliif dhaabbata bu'aa buusee gaaf tokko ka'ee badu miti. Hidda isaa irratti hojjenneerra. Waldaan aksiyoona fayyaa waliif har'a abbootii aksiyoonaa 13,000 qaba. Qabeenya keenya isa guddaadha. Namoonni kun waan yaadanii gochuu hin dandeenye hin qabani. Namoonni bu'aaf bo'u bu'aan caalbaasii tokkoon dhufti. Inni guddaan siistema hin sochoone gadi dhaabuudha. Waliif rakkoo fi xiiqiitu dhale. Kaayyoo isaa galmaan ni ga'a. Hospitaala Finfinneetti ni ijaarra jennee lafa duwwaatti waggaa 5 dura karoorfannee turre. Lafa kaaree 5,000 bulchiinsa magaalaa Finfinnee irraa fudhachuun kaayyoo keenya milkeessuuf karaarra jirra. Hospitaala guddaa uummata keenya madaalu turizimii fayyaa biyya keenyaaf fidu waliif comprehensive specialized in teaching hospital yookiin immoo hospitaala hunda galeessa specialized waliif godina addaa naannoo Finfinneetti ni ijaarra jennee akkuma karoorfanne biiroon investimentii Oromiyaa ulaagaa keenya ni dabarse. Waajirri lafaa Oromiyaa waajira lafaa magaalaa Bishooftuutti nuuf qajeelche. Waajirri magaalaa Bishooftuu lafa kaaree 60,000 nuuf barbaadaa jira. Waliif rakkoo gurguddaa keessa darbeera. Akkaataan qo'annoon adda baafnee fi qabatama wanta hojii irratti argine wal arguu dhabuusaarraan kan ka'e. Kunis akkaataa aadaa hojii daldalaa fi gosootni daldalaa irratti kan hundaa'edha. Gabaa daldalaa mana qorichaa 6 fi ispeeshaalitii kiliinikaa tokko Finfinneetti banne bu'aa qabeessa taasisuuf waggaa 2 guutuu dhamaatii hangana hin jedhamne erga raawwanne booda gamaggama yeroo garagaraa gooneen cufuu dandeenyeerra. Rakkoon garagaraa jiraatus inni guddaan gabaan mana qorichaa nama dhuunfaa malee dhaabbata akka aksiyoonaatiif akka hin taane haala qabatamaan hojii keessa seennee barre. Kana jechuun namni dhuunfaan seera bittaa otoo hin eeggatiin qoricha barbaadu bilbilaan ajajachuu fi bitachuu danda'a. Dhaabbanni garuu yeroo bitu seera bittaa keessa darbuu qaba. Faayinaansiin akkaataa bittaa erga hubate booda kaffaltii raawwachuu qaba. Adeemsa kana keessatti qoricha gabaa irratti barbaadamu dafanii argachuun baay'ee rakkisaadha. Kun immoo bu'aa qabeessummaa dhaabbataa irratti dhiibbaa guddaa qaba. Kana waan hubannee fi dhaabbanni caalatti akka hin miidhamneef manneen qorichaa 6 cufuun hojjechoota manneen qorichaa kana geggeessuun baasii humnaa oliif dhaabbata saaxilee darbeera. Qorannoon keenya akka agarsiisutti magaalota naannoo keenyaa keessatti manneen qorichaa gurguddaa 40 akka barbaachisu itti walii galameera. Kaayyoon keenya galmaan ga'uuf waliif faarmaasii biraandii ta'ee waan galmaa'eef ogeessota faarmaasii miseensota keenya ta'anii fi hin taaneef kireessuu fi deeggarsa barbaachisu hunda gochuun kan adeemnu ta'a. Kana duwwaa otoo hin ta'in kilinika ispeeshaalitii fi kiliinikoota garagaraatiif biraandii keenya ni kireessina. Rakkoon inni biraa rakkoo humna namaati. Rakkoon humna namaa wajjin wal qabatu kallattii garagaraan baay'ee rakkisaadha. Muuxannoo gahaa dhabuu, aadaa fi amala hojii gaarii dhabuu, hanqina hooggansaa ogeessota fayyaa walumaa galatti akka sabaatti gurmaa'uudhaan hojjennee dhaabbata keenya guddifnee biyya keenyas guddifna kan jedhu namoota baay'ee bira hin jiru. Namni kutannoo fi xiiqii hojjechuudhaan har'a aarsaa kaffalee boru ofiis dhaabbatas biyyas guddisa jedhee hojjetu baay'ee xiqqaadha. Inni biraa rakkoo kaapitaalaati. Dhaabbanni kun hundeessuuf bu'aa ba'iin nuti keessa hin dabarre hin jiru. Piroojeektii rakkoo uummata kanaa furu danda'a jennee amanne lafa hanga samiitti tarreessineerra. Garuu humna uummata keenyaatiin furamuu kan danda'anidha. Piroojeektii kana lafaan ga'uuf maallaqa karoorfanne qarshii biiliyoona 9 keessaa qarshii miiliyoona 105 qofaa walitti qabuu dandeenyeerra. Maallaqa kana walitti qabuuf warra aksiyoona gurguruun guutummaa Oromiyaatti kallattii 4 yeroo 8 ol baajata guddaa ramannee ergineerra. Tokkoon qe'ee namaa akka seenan gooneerra. Miidiyaa OBN, EBS, OBS, OMN, Faana fi mo'aa irratti yeroo garagaraa beeksisuun qarshii guddaa itti dhangalaafneerra. Miidiyaa hawaasummaa irratti baay'ee beeksifneerra. Ispoonsara garagaraa irratti hirmaachuun dhaabbata beeksifneerra. Haa ta'u garuu maallaqa barbaannu walitti qabuu kaayyoo keenya bira ga'uu hin dandeenye. Baay'inni maallaqaa akka barbaannetti walitti qabuu dadhabnus baay'ina namaa walitti qabuu dandeenyeerra. Kun milkaa'ina tokko. Rakkoon kaapitaalaa miila nu fuusisuu hin dandeenye. Kaapitaala walitti qabne kanas yeroo tokkotti miti kan dhufe. Bu'aa ba'ii waggaa 4tiin walitti qabuu dandeenyeerra. Rakkoon inni biraa rakkoo sharafa biyya alaati. Eeyyama biyya alaatti galchuu erga baafannee bubbulleerra. Haa ta'u malee rakkoo doolaaraa irraan kan ka'e akka barbaannutti biyya alaatti qorichaa fi meeshaalee wal'aansa fayyaa galchuu hin dandeenye. Adeemsi akkaataa itti doolaaraa argatan baay'ee rakkisaadha. Kanaaf jecha eeyyama alergii baafannee irratti hojjechaa jirra. Inni biraa rakkoo ilaalchaati.
hundeeffama dhaabbataa irraa ka'ee jechoonnii fi ilaalchi namaa haamlee kan nama cabsuu fi kan abdii nama kutachiisu yoo ta'u gama biraatiin immoo kan booree namatti horudha. Akka yaadaatti kan abdii irra kaawwanne ture abbootii qabeenyaa dhaabbata saba keenyaa of jalatti guddisu jennee kan yaadamee fi kan yaadame yoo ta'ullee faallaa ta'ee argameera. Waldaan Aksiyoona Fayyaa waliif dhaabbata hiyyeessaati. Garuu gaaf tokko kaayyoo isaa galmaan ga'ee hiyyummaa balleessa kan jedhu abdii guddaatu jira. Rakkoo dhukkuba koronaa vaayirasii, rakkoo nageenyaa, yeroo filannoo kan komaandi poostii wajjin wal qabatu maamila keenya fageenyarraa dhufan hafuu isaaniitiin yeroo garagaraatti gurgurtaan meeshaalee fi qorichaa gadi nu jalaa bu'uun hojiin yeroo garagaraatti nu harkatti dadhabullee abdii kutannee akka ormaa cufnee keessaa hin baane itti ciccinee asiin geenyeerra. Dhaabbanni keenya qabeenya gosa garagaraa horachuu danda'eera. Qabeenya humna namaa, qabeenyi keenya uummata Oromooti. Abbootii aksiyoonaa keenya, hojjettoota, maamiltoota keenya, qabeenya meeshaalee fi biiroo barbaachisan qabna, konkolaattota qabna, qabeenya lafa Finfinnee qabna, Naqamtee qabna, Jimmaa qabna, Gimbii qabna, qabeenya dokumentii seeraa fi hojii barbaachisan hunda guuttannee qabna. Waldaan Aksiyoona Fayyaa waliif biraandii ta'ee loogoo fi maqaa isaa galmeesseera. Inni kun qabeenya guddaadha. Waliif maqaa guddaa ta'e qarshii miiliyoonatti baafnee maqaa guddaa fi gurwiilii dhaabbataa guddaa qabna. Akka oditarri alaa kaa'etti qabeenyi dhaabbanni kun amma qabu qarshii miiliyoona 121 fi 228 fi 835 kaashii baankii qabnu itti daanee lafa Finfinnee arganne immoo tilmaama gabaa amma yoo itti daballe kaapitaalli keenya gara miiliyoona 250tti ol guddateera. Kana jechuun ol guddateera. Kun immoo aksiyoona tokkoof qarshii 200,000 fi abbaa aksiyoona tokkoof qarshii 2,380 qaqqabuu jechuu dandeenyeerra. Namni aksiyoona tokko biteef maallaqni isaa qabamee bu'aan isaa qarshii 100 fi qarshii 1,381. Kun parsantaadhaan parsantii 138 irra geenyeerra jechuu dandeenya kaapitaala amma qabnu. Waldaan Aksiyoona Fayyaa waliif hanga har'aatti humna xiqqaa maallaqa xiqqoodhaan haala daldalaa fi hojii barachaa turreerra. Kanaafis dhaabbanni kun liqii baankii tokkollee ofirraa hin qabu. Akka dhaabbata daldala keessa jirutti liqii baankiitti galuuf bu'a qabeessummaan daldala tokko mirkanaa'aa ta'uu qaba. Yoo hin taane dhaabbata kasaarsa. Kanaaf hanga ammaatti of eeggannee itti gaafatamummaa guddaadhaan maallaqaa fi humna xiqqaa qabnu gaggaragalchuun as geenyeerra. Gama raawwii hojii ji'a ja'a raawwanneen dameen raabsaa qorichaa, dameen laaboraatoorii, dameen raabsaa meeshaalee wal'aansa fayyaa, dameen fichisiisaa qorichaa fi raabsaa meeshaalee yaala fayyaa, dameen arfanuu bu'aa gaarii agarsiisaa jiru. Kana jechuun bu'aa kana ol guddisuuf humna guddaan hojjechuuf qabeenya qabnu qabsiifnee liqiitti yoo galle wanti nu sodaachisu tokkollee hin jiru jechuurra geenyeerra. Egaa dhaabbanni keenya dameewwan hojii 5 karoorfanne hunda isaanii hojiitti galchinee karaa gaariirra jirra. Kan nu hafu warshaa qorichaati. Kan nu hafu giddugala suphiinsa meeshaalee yaala fayyaa fi warshaa oomisha meeshaalee yaala fayyaati. Kan nu hafu giddugala laaboraatoorii magaalota Oromiyaa keessatti banuudha. Kan nu hafu kolleejjii saayinsii fayyaa hojiitti galchinee jalqabsiisuudha. Kanaaf immoo damee faarmaasii, damee laaboraatoorii, damee narsii, anesteeziyaa fi echoodhaan leenjisuuf manas qabna, kaarikulamiis qophaa'es ni qabna. Damee wal'aansa fayyaa hospitaala waliigalaa Finfinneetti hospitaala hunda galeessa ispeeshaalitii fi barnoota Bishooftutti ni ijaarra. Waggoota 5 dhufan keessatti warshaa qorichaa ni dhaabna. Hospitaala guddaa sadarkaa biyyattii tokkoffaa ta'e ni ijaarra. Kolleejjii saayinsii fayyaa ni banna. Daldala amma jiru hulguddisuun abbootii aksiyoonaa keenya bu'a qabeessa ni goona. Kuni shakkii hin qabu. Dhaabbanni nama muraasaan hin ijaaramu. Namoota hedduutu dhaabbata kana keessa darbe. Namoota beekumsaa fi qabeenya keessaniin dhaabbata kana bira dhaabbattan hundaan galatoomaan jedha. Ogeessota qaama maanajimentii fi boordii waggaa 5 darban dhaabbata kana lafa qabachiisan galatoomaan jedha. Bulchiinsa magaalaa Finfinnee fi maanajimentii bulchiinsa magaalaa Finfinnee lafti akka nu kennan waan godhaniif galatoomaa jenna. Egaa har'a waliif wajjin hanga kanaan dura beektan caalaa wal baraan isiniin jedha. Waliif furtuu dinagdee Oromooti. Waliif madda qaroominaati. Waliif karaa ittiin tajaajila hawaasaa ittiin babal'ifnudha. Waliif mallattoo sabboonummaa Oromooti. Waliif wiirtuu tokkummaa Oromooti.
waliif lafa aadaa, duudhaa fi seenaa itti barannuu fi barreessinudha. Waliif tokko ta'uu hin danda'u. Yoo xiqqaate lama ta'a. Waliif ana, waliif si, waliif nuyi, waliif lafa itti wal deeggarru kan hunda keenyaati. Waliif fuullee ittiin of ilaalluu fi of barruu fi lafa waan qabnuu fi waan hin qabne itti adda baafannuu fi kan hin qabne itti guuttannudha. Waliif dhaabbata yeroo tokko yeroo rakkoo uummata bira ittiin geenyudha. Walumaa galatti waliif hammattuu jiruuf jireenya Oromooti. Har'a guyyaa guddaa waggaa 5f eeggachaa turre. Guyyaa kabajamaadha. Irra deebi'ee baga yaa'ii waliigalaa lammaffaa waldaa Aksiyoona Fayyaa waliifitiin isin ga'e. Guraandhala 13 bara 2014 galatoomaan isiniin jedha.